haala yeroo keenya har'aatiin pirezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kan turan obbo Juneeddiin Saaddoo waliin marii gabaabaa qabnaa. Dhimmi irratti mari'annu immoo dhimma hidha laga Abbayyaa yookaan Grand Ethiopia Renaissance Dam jedhamuun kan beekamu irrattidha. Dhimma kana wal qabatee bu'uurarraa eegalee ejjennoon eegama mootummaa Itiyoophiyaatiin ture maal fakkaata? Yeroo ammaa bulchiinsi ministeera muummee Abbayyaa Ahmed ejjennoon dhimma kana irratti qabatee jiru maali waan jedhu irratti yaada isaanii nuu qooduudhaaf asitti argamu obbo Juneeddiin. Isinis nu waliin turaa jennaa. Obbo Juneeddiin baga nagaadhaan dhuftanii galatoomaa dhufuu keessaniif isiniin jenna. Baga nagaan Hidha galatoomaa isinis waan affeertaniif. Tole, egaa bu'uurumarraa eegaluun waggaa 9 dura yeroo hidha kanaaf dhagaan bu'uuraa kaa'amerraa kaasee yaadonni garaagaraan dhimma hidha laga Abbayyaa kanarratti ka'aa turaniiru. Ejjennoo yeroo sana bulchiinsi mootummaa aangoorraa ture fudhate kan dinqisiifatan ni jiru. Keessumaa ministeera muummee Mallas Zeenaawii yeroo sana turani dhimma kana hidha laga Abbayyaa ijaaruudhaaf murtoo irra ga'ame irratti kan dinqisiifatan jiru. Darbee immoo sirni yeroo sana aangoorra ture kan isinis keessatti qooda fudhataa turtanii akkanuma bu'aa siyaasaatiif jedhee kan murteessedha malee dhimma qorannoof qophiin barbaachisu irratti taasifame eegalame miti jechuudhaan kan qeeqanis turaniiru. Mee isin bu'uurarraa eegalee ejjennoon duraan mootummaan hidha kana eegalsiisuu irratti qabate akkamiin ilaaltu dhugaan jirooma? Galatoomii Laga Abbayyaa irratti ejjennoon fudhatame ejjennoo sirriidha ka jedhuun qaba. Jalqabumarraa kaasee yoo ture malee hin daddafne kan jedhuun qaba. Baay'ee ture. Muummeen ministeeraa ka ture obbo Mallas Zeenaawii ejjennoon inni fudhate ejjennoo dinqisiifamuu fi kabajamuu qabudha. Yeroo sanitti akka ajandaawwan biyyoolessaatiitti uummata mariisanii itti deemuun hin danda'ama ture. Garuu akkas hin godhamne. Haala laga Abbayyaa wajjiin walumaa galatti haala Naayil wajjiin laga Naayil jedhamu wajjiin walitti qabatee jirurraa kan ka'e akkanatti fakkaatutti namni mootummaatu uummata dhiisii kaabinee mootummaa paarlaamaan aangoon kennameef hundi odoo hin beekin jalqabame. Baatii 9 erga hojjetamee booda mootummaan kan dhagaye. So Mallas achirratti ejjennoon inni fudhatee ejjennoo baay'ee nama dinqisiisu strategic waan ta'edha. Wanni inni fudhate maashinariin gugurdaan achitti mobilize ta'ee hojiin baay'een hojjetamee lagni daayivert godhee faawundeeshiniin erga qotamee boodadha mootummaan biraa kan dhagaye qaamni mootummaa kan biroo jechuudha. Kaabineen hin dhageenye jechuudha. Battala dhagaan bu'uuraa kaa'amu sanatti iyyuu dursee eegalamee ture jechuudha. Baatii 9 san dura gaafa dhagaan bu'uuraa kaayamu san dura baatii 9 hojiirra turame. Rakkoon isaa maali? Yoo hojiin kun jalqabame addunyaarra wacni guddaan hin ka'a. Ijiptis Sudaanis irrifatu duubatti nu harkisuu ka jedhudha. Kanaafuu nuti strategically wanna baay'ee of harkaan qabnu Abbayyaa irratti ilaalchisee Abbayyaallee biyyi tun Abbayyaallee hin gatte Abbayyaallee mootuu biyyaallee gateetu biyyee isii saamee bishaanillee fudhatee gara biyya ormaatitti godaanaa ba'e. Akkamiin gatte biyyi kun Abbayyaani? Abbayyaan biyyi kun waan ittiin sirbitu malee waan ittiin faarsitu waan ittiin ragaddu malee Abbayyaa irratti fayyadamuudhaaf Abbayyaa irratti investing goone Abbayyaa irratti research organizations bal'inaan hin ijaaramne homa tokko akkuma laga kamiyyuu akkuma gibee akkuma waabee akkuma hawaas yaa'eetuma deema. Hojiin irratti hin hojjetamne baay'ee dadhabaadha. Laga hagana barbaachisummaan isaa guddaa ta'e irratti biyyi tuni tumaan sirbaa baate malee Abbayyaa irratti hin hojjetamne. Fakkeenyaaf biyyi Sudaanis dabalatee Masriinis waan baay'ee hojjetan. Saayikooloojii xiinsammuu nama isaanii jijjiirurraa ka'ee
hanga dhaabbilee barnoota amantii hunda keessatti Abbayyaa hangam hidda dhiiga isaanii akka ta'etti fudhatanii dhugumallee akkasumalleedha akkasitti ijoollee isaanii school system irraa jalqabanii the whole society Abbayyaa yoo jiraanne nun jirru karaa jedhuun Abbayyaa irratti researchiin hojjetamu xiqqaadha miti. Abbayyaa irratti dhaabbileen ijaaraman dhaabbilee baay'eedha guddaadha. Kaati uummataa ofiitti institutioniin Abbayyaa irratti ijaarame akka mootummaatitti kan laakkaa'amu hedduudha kan jiru. So nu gara saniin immoo yoo laallu Abbayyaa walakkaa Oromiyaa kan ta'u drain godha. Drain jechuun yaa'anii bishaanii gara laga Abbayyaa yaa'u mataa Nxooxxootirraa as gaara Heexoo kunuun fuul as Finfinnee mataa gubbarraa kaasee roobni roobu Aswaan daam dhaqa. Roobni roobu Masrii dhaqa. Roobni roobu Aleksaandariyaadhaan qaxxaamuree Meeditiraaniyaan bahara Meeditiraaniyaanitti yaa'a. Uummanni Itoophiyaa kana hin beeku. Qabeenyi isaa kun hangam important akka ta'e, hangam addunyaa keessatti waan guddaa akka ta'e, meeshaa siyaasallee strategic tool ka siyaasallee ta'uu odoo danda'u biyyi kun irratti investing goone hin hojjenne hin dagatame. Tarkaanfiin fudhatama qabuu fi qabatamaa ta'e kan muummichi ministeeraa Mallas Zeenaawii fudhate kana. So gootummaadhaan itti seename akka mormiin ka'uu akka qoqqobbiin adda addallee dhufuu danda'u hin beeka ture. Sirritti beeka ture. Sirritti irratti yaadee bal'inaan ufii isaatii namoota baay'ee wajjin kan mari'atee miti naannoo kanarratti hubannoon inni qabus bal'aa akka inni ta'edha kan beeku. Xiinxallaa baay'ee qaba, kitaaba baay'ee dubbisee, riisarchii baay'ee namoota iskoolaarota biyya faranjii hedduu wajjin dubbatee jira. Garuu ejjennoo siyaasaa ultimate ta'e ufii isaatii fudhate jechuudha. So gaafa bu'uura dhagaa san kaa'u yaadallee ka maddisiise nuyi, diizaayinillee ka hojjetu nuyi, ijaarsallee ka hogganu nuyi, maallaqallee humna uummata Itiyoophiyaatiin ka ijaaru nuyi jedhee dubbachuun sun isuma dhugaati. Maandisichi waan kanarratti du'e injiinar Simanyoo Baqqala namni jedhamu Gilgal Gibee tokkoffaa fi lammaffaa nama ijaare. Ani Gilgal Gibee tokkoffaa irraa jalqabeetan hin beekan injiinaricha kana saayitii san deddeebi'ee ilaalaa ture. Oromiyaa yoggaan an Oromiyaa jiru Jimmaa keessatti waan ijaaramuuf karaa saniin yoo dabru itti goree gaafadhaani nama humna guddaa qabu. So hidhaa kana waan gaariidhaan hojjete jechuudha. So haalli isaa kana fakkaata jechuu barbaade. Tole egaa akkuma sidni kaaftanii amma yeroo sanatti ejjennoon mul'ate hawaasa biyyattii keessatti illee dadammaqiinsa guddaa waan uume ture gama kan biraatiin waca biraa uumus jechuudha. Battalaa hidha kanaaf dhagaan bu'uuraa kaa'ame jechuunis waggaa 9 dura hidhi kun waggaa 6 keessatti xumuramee yeroo waggaa 6 keessatti xumuramee rakkoo biyyattiin damee kanaan qabdu furuurra darbee kan biraaf iyyuu ga'a jedhamee abdachiifamee ture. Uummanni kunis abdii abdachiifameen wal qabatee of hin qusannee waan qabu hundumaan ijaarsa hidha kanaa gumaachuurraa of duubaa hin deebinee ture. Haa ta'uti har'as waggaa 9 booda hidhi kun xumuramee tajaajila kennuu eegaluudhaaf ammas hedduun akka hafuudha kan biraa ga'amaa turu ammam adeemsonni abdachiisoon tokko jiraatanis. Mee maaliif hidhi kun yeroodhaan galma ga'ee akkaataa karoorfame sanatti deemee milkaa'ee hawaasa kana tajaajiluu kan dadhabeef rakkoo humnaa olii biyyattii mudatetu jira moo gama alaatiin moo rakkoo bulchiinsa biyya kana hoogganaa tureeti jettanii ilaaltus? Rakkoo biyya keessaati. Rakkoon biyya keessaa efficiency mootummaati. Waan gara biraati jedhee hin fudhadhu. Maallaqni ni jira, argamee jira. Uummanni hojjetaa mootummaa, abbaan taayitaa, abbaan aangoo mootummaa, namni dhuunfaa, daldaltoonni, qonnaan bultoonni, namni maallaqa hidha laga Abbayyaa irratti hin kafaliin hin jiru. So kun hundi isaa kafalaa turanii maallaqni dhabamee hanqina maallaqaatiin piroojeektiin kun waan ture natti hin fakkaatu. Wanni tokko ka irratti walii galuu qabnu garuu hidhaan laga Abbayyaa baay'ee hidhaa salphaadha miti. Baay'ee guddaadha, daamii guddaadha. Daamii injiinariingiin isaa qofa odoo hin ta'in ji'ootekniksiin isaa lafa jalatti ji'ooloojiin isaallee baay'ee cimaadha. Laguma sanuu jallisuun bishaan guddaa baadhatee deema. Kofardaam jedhama. Yeroodhaaf
daamii gara biraa ijaaranii bishaan gara biraatti dabarsanii laga kana qoorsanii laga kana irratti hojjetamu hojii guddaadha. Hojiin biyya alaatii kontiraaktaroota adda addaa wajjin jirus hojii salphaadha miti. Elektiroomekaanikaaliin achitti maaliifi meegaawaatii 6,000 jedhamee ture akkuma isin hundinuu beeytanii kana maddisiisa jedhamee ture. Tarbaayiniin kana hunda maddisiisu tarbaayinii gugurdaadha. As keessatti moodeeliin Itoophiyaan daamii kan ittiin ijaarti jedhamee yeroo san mootummaa keessatti haasawamaa ture. Osoo daamii kan ijaarru humna kennallee haa ijaarannu yeroo hunda faranjii irratti irkanne faranjii qofa hojjechiifne maallaqa hiyyeessarraa guurre maallaqa namni rakkatee kafalu kana fuunee biyya ormaatittiin kafallu asittis kaappaasitii haa ijaaraa deemnu kan jedhu. And hence metek inni ittiin dhufeen karaa kanaan metek capacity akka build godhu electromechanical irratti welding and electrical equipment kana ka fakkaatu irratti detail achirratti beekuu baadhus akka waliigalaatti akka nama seektara bishaanii keessa tureetitti adeemsi kun adeemsi national capacity build godha at the same time giddibichallee mootu ijaarree hafinu jedhu kun an sirriidha jedhee fudhadha. Maaliif yeroo hundaa dependent ta'an ormi dhufee hojjeta hin bahanii nu namni keenya achirratti leenjine knowledge transfer skill transfer hin taasifamne muuxannoon qabnu bara dhufus yoo gaafa waabii irratti waa hin ijaarra jennu yookiin hawaasa irratti waa hin ijaarra jennu wanni nu goonu hin jiru jechuudha. So kanaaf waan kana irratti adeemsi isaa lafa kaayame sun sirrii ta'ee biirokraasiin kun muuxannoo dhabuu irraayis ka'uu hin danda'a. Garuu ani gara caalmaa wanni natti fakkaatu muummichi ministeera yeroo san biyya gaggeessaa ture du'aan boqachuu wajjin ilaalamee walitti qabatee disruptionii waan uumame natti fakkaata biyya keessatti. Fuuldura kana yoo ilaaltu mootummaan biiroo banee seenaa hin bayaa maal garuu immoo muummichi ministeera Hayilamaariyaam Dassaalany yoo dhufu wanna baay'ee akka muummicha ministeeraa waggaa 20 hojiirra ture sanitti hin beeka jechuun hin danda'amu. Influensi akkasillee fudhatama akkasillee hin qaba jechuun hin danda'amu. Fudhatama jechuun fudhatama fuulduraa kana qofa odoon ta'in kun hogganaa kiyya kun hin beeka kun na gaggeessuu danda'a na murteessuu danda'a jedhee namni sadarkaadhaan jiru accept isa godhuu irratti rakkoo waan jiru natti fakkaata. Waltuffachuunis waan jiru natti fakkaata. Kanarraa kan ka'e internal cohesion of the government dadhabaa dhufe. Kana wajjin qabsoon Oromiyaa keessatti jalqabame qabsoon qeerroon finiinsaa ture akka salphaatti ilaalamuun qabu. Itoophiyaa yeroo baay'ee rakkoon Itoophiyaadhaa rakkoo keessatti rakkoo alaati miti. Yeroo hunda politikaa dogongoraa ta'etu deema. Rakkoon keenna yookiin faranjii akkana nu godhee yookiin arabatu akkana nu godhee yookiin warra ollaa jirutu iyyuu akkatti nu marsee akkana nu godhee no rakkoon keenna rakkoo keessatti. Rakkoon keessaa maal? Ummanni guututti ajandaa naashinaal ta'e tokko ajandaa waliinii kan ta'e tokko irratti walii galuu irratti dura walqixxummaa mirkanaa'uu qaba. Deemokiraasiin mirkanaa'uu qaba. Mirgi dhala namaa kabajamuu qaba. Rakkoon nu jidduu jiru amantiilee jidduu tokko ol kaafamee tokko gadi buufamee laalamu kun hundi baduu qaba. Gaafa san nu hundi kennayyuu stakeholder ta'an. Fiizikaalii qarshii anaaf si kafallu san qofa odoon ta'in sammuudhaan ani abbaa biyya tanaati, ani abbaa projektii kanaati, ani abbaa hidhaa laga kanaati jechuu danda'uu qaba. Uummanni Oromoo parsantiin 45 drainage basinii Blue Nile jennuun Abbayyaa guututti yoo fudhanne yaa'a isaa kana guutuu yoo fudhanne Gondar Kaabaatirraa, Gondar Kibbaatirraa, partly South West Walloo, partly Western Shawaa Oromiyaa odoon ta'in Shawaa Amaaraa Manz laga jamaati wal qabatee kan jiru kanaafi as Inxooxxorraa jalqabee Amboon dabalatee part of Jimma lagni dhedheessaa ka drain godhu jechuudha. Part of Ilubbaa Booraa ka inni drain godhu jechuudha. The entire Wallagga Bahaa, the entire Shawaa Lixaa, the entire Wallagga Lixaa jechuun hin danda'ama. 90% beebii xiqqoo isii gara Baarotitti gara Damdoolloodhaa gaditti gara Gaambeellaa wanni gadi yaa'u jiraachuu danda'a malee the rest gara Abbayyaa.
bishaan guddaan mootu Oromiyaa keessatti roobu lafa amma maqaa siidhawe kana keessatti. It's not eastern miti bishaan guddaan roobni guddaan ka roobu. Roobni guddaan biyya Oromiyaa keessatti roobu Ilubbaa Booraati. 1400 millimeter per annum rooba. Baay'ee akka biyya Ingiliziiti. Jiidhinaan jechuudha. Ilubbaa Booraa. So biyya akkanaa bishaan kun bishaan kiyya. Bishaan kun dhedheessi kiyya jedhee ka'ee raawwadhee dhedheessi the largest tributary of Abbayyaa dhedheessadha. Gilgal Abbayyaa miti. Gilgal Abbayyaa laga xiqqoodha. Dhedheessaan laga guddaadha. Bishaan guddaa volumiin baadhatee kan galu dhedheessa. Jimmaa, Ilubbaa Booraa, Wallagga Bahaa, part of Wallagga Lixaa drain godhee akka jirutti qabatee laga Abbayyaatti gala. Eega dhedheessi kiyya ta'e Abbayyaa akkamitti kiyyan taa'u. So Oromoonis yeroo tokko tokko kana laaluu qaba. Bishaan asin xooxxoo mataa gubbaa roobu sululta keessaa laga Sibiluu jedhamutu gadi yaa. Layni Mogor baadhatee kan deemuun, layni Gudar baadhatee kan deemuun bishaan kun hundi isaa bishaan biyyee teenya keessaa lafa keenya keessaa yaa'u qabeenya Oromiyaati. Qabeenyi Oromiyaa kun ka achitti galu kun laga san keessa layni sun keenya jechuudha. Akkuma Goojjaam kiyya jedhu layni kun kiyya jedhee sammuudhaan Oromoonis fudhatuu qaba. So kanaaf layni kun keenya. Asirratti naashinaalizim wanni jedhamu maal jaalala biyyaa. Jaalala biyyee tee yoo jaalatte biyyoo kee yoo jaalatte ollaa kee biyya tee teessuma lafa keetii yoo jaalatte aadaa ummata keetii kana wajjin yoo jaalatte akkamitti layni kun mootu kiyyaa miti jechuu dandeetta. So kanaafuu keessoo kennatti nus akka Oromootti wanni irraa xiqqoo isii qoollifachaa turre waan jiru natti fakkaata. Okay, miidhamni ni jira, ni jira. Garuu immoo miidhamni waan jiruuf qabeenya keenya give up goone ormi biraa itti hojjetu isaan xurratti yaadaa nun galchu jennee yoo deemne zeen dhedheessallee gadi lakkifnaa, Gudaris gadi lakkifnaa, Mogoris gadi lakkifnaa, laga hundaayyuu gadi lakkifnaa, Oromiyaa gadi lakkifna jechuudha. Anaaf fudhataman qabu. So tokko akka Oromiyaatitti kalaaluu qabnu kana. Rakkoon mootummaa keessatti yeroo san ture sochii qeerroon mirga dhala namummaa keessa Oromiyaa keessatti dhiibbaa bal'aa turee fi rakkoo mormii ka'e waraanaan qofa hiikuudhaaf security qofaan hiikuudhaaf deemamuu saniin mootummaanis raafamee jira akka malee. Mootummaan raafame kun uncertainty itti dhagama. Zaahira yoo argitu biiroo seenaa maal jedhaa bakka hojiilee ni deema. No. So kanaaf projektiin kun keessi isaa olii gadi jejjeeqamuun sun fi dillayaansiin uumamuu inuma mala. Isaan dhiisii projektoonni xixiqqoon lagarratti hojjennu, masnoon hektaara 400 hojjennu, karaan xixiqqoon korokonchiidhaan hojjennu kun hundi isaatu dhaabbatee ture bara. Dhaabbatee ture. Ka ijaarame iyyuu baay'eetu jigee bara. Baay'eetu jigee. Projektiin waggaa 10 waggaa 20 dura ijaarre baay'een isaanii caccabanii jiru. So kuni disruptioniin waggaa 4 waggaa 5 waggaa 6 dillee ta'uun nu dinqisiisuun qabu. Egaa uummanni hammam waan abdachiifame kana yeroo abdachiifametti argachuudha baatus abdii hin kutanne abdiidhumaan eegaa tureera projektii kana. Yeroon kun immoo yeroo sirrii projektiin kun gara boqonnaa murteessaatti itti ce'uudha jedhamee abdatamee ture yeroo bishaan kuusuun itti eegalamu. Bulchiinsi ministeera muummee Abiy Ahimedis keessuma baatii adoolessaa kanarraa eegalee bishaan kuusuun akka eegalamu irra deddeebiidhaan waadaa seenaa tureera yeroo dhihoodha asitti keessuma. Haa ta'uti gidduu kana kaleessa dheengadda wanti dhagahamaa jiru immoo waan faallaa kana fakkaata abdii kana waan deebisee dukkaneessaa jiru fakkaata. Gama Masrii gama Jibtiitiinis fuula gammachuutu mul'ata miidiyaalee isaanii irraas wanta isaan facaasan irraa wanti arginu. Ejjennoo ministeerri muummee yookaan bulchiinsi mootummaa ministeerri muummee Abiy Ahimediin hoogganamu dhimma kanarratti yeroo ammaa qabatee jiru akkamiin ilaaltanis yaada maalii qabdu kanarratti? Yaanni an qabu muummichi ministeera Abiy Ahmed ijjennoo akka sibiilaa cimaa ta'e qabaachuu qabaan jedha. Sababni isaa Abbayyaa akka duratti siin jedhe Abbayyaa gatamee ture. Abbayyaan nu hin ganne ittiin sirbine malee hin hojjanne irra deddeebi'een dubbadha. Irratti hin hojjanne maaneejiin goone hin to'anne kaachmentiin irratti to'annaan hin godhame soil and water conservation eegumsa biyyoof bishaanii jedhame muummicha ministeera Mallas Zeenaawii keessa wanni jalqabame sun guututti sammuudhaan Abbayyaan maaneej goona karaa jedhuuniin walitti qabameeti miti kalaalamu.
Ay ganda sanitti eegumsa biyyeef bishaanii godhee bosona xiqqoo isii dhaabee marga xiqqoo dhaabee horii kiyyaaf kennachuu at village level mana homestead level sadarkaa manaatitti waan laalamu malee akka national agendaatitti fudhatamee laalamee ittiin deemamne. So ijjannoon mallas fudhate sun sirriidha jennee erga fudhanne an sirriidhaaf sirriidha jedhee fudhadha. Jennoo siyaasati warri jedhu ilaalcha siyaasaa warri qabu counter argue warri godhu inuma jiraata yeroo kamiyyuu inuma jiraata projektii hagana guddaa dhiisti projektii xiqqaa irratti si inuma siqunnama kuni nu homaan qabnu bar Ijipti Abbayyaani kaachmentii Ijipti Aswaandaan bira dhayxee biiroo isaanii yoo laalte kaachmentii isaa kaartaa isaa yoo argitu kun Honxooxxoo argita. Politically lafti kenna garummoo in terms of water resources oon godhan barii gaafa dargiin kufee ihaadig seenaa jiru an bishaan finfinnee kana qorannaa irra ture sibiluu ka jedhamu laga xiqqoo tokkotu sululta keessa gadi baqa moogaritti gadi yaate garuu bishaan guddaan Honxooxxoo irraa gadi waan garagaluuf keessoo ji'a waxabajjii adoolessaa fi hagayya keessa bishaan guddaa waan jiruuf 1200 millimeter rooba Honxooxxoo maali sululta irratti rooba guddaa jira bishaan kana kuusnee qabannee finfinneedhaaf Honxooxxoo jala laga tanalii urree as dabarsinee waggaa 30 waggaa 40 kan ta'u bishaan dhugaatii qopheessina jennee hojjechaa turre. Egypt directly illee ta'uu baatu indirectly karaa faallaatiin akka giddubiin sun ijaaramne yaalii gooteerti. Booda namoota biyya Egypt illee beekan achi Aswaandaam irra warra hojjetan water 3 project ka jedhamu ka Finfinnee irratti nu hojjechaa turre projektii san keessa nama hogganaa biyya Kaanaadaa ta'e afaan ufiitiin natti hime. Booda erga projektiin kufee booda barii jedhe bishaan kun bishaan sululta jiru kun kaachmentii Abbayyaa keessa jira yaa'a Abbayyaa keessa jira Finfinneen yaa'a Hawaas keessa jirti according to international water law kaachmentii tokkorra kaachmentii biraatti bishaan dabarsuu hin danda'amu jedha karaa kana Egypt irratti hojjechaa turte haga kanatti deema jechuudha haga kana deema so waan kana ta'eef ijjannoon nu fudhachuu qabnu Abbayyaa irratti nu qualified kan ta'e dhaabbata researchii hojjetu dhaabbata laga Abbayyaa manage godhu develop godhu sadarkaa ministeeratii olitti kalaalamuu qabu directly biyya abbaa biyya bulchuuf kan waamamu ejensiin dhaabbachuu qaba jedhee amanaan. Tole dhimma tibbanaa kanatti haa deebinuuti bishaan kuusuun adoolessatti eegalama jedhamee ture kun yoo hin ta'in naaf kun yoo ejennoon kun of duuba deebi'e sirriidha ammatti murtoo tibbana raga'ame jedhamaa jiru kanaan wal qabsiisaati. Detail intrigii siyaasaa fi dippiloomaasii achi keessa jiru guututti beekuu baadhullee an akkanatti fakkaatutti Itoophiyaan homa tokko farqaan qabdu wanni Itoophiyaan farqaa qabdu lagichuma qofa laga Naayil wajjiin walitti qabsiifne yoo ilaalu lagichuma uumaan rabbinu kenne kana qofa farqaa qabna malee seera farqaan qabnu. Egypt 1909 waliigaltee qabdi 1959 waliigaltee qabdi gaafa Ingiliziin isii bulchitu. Suudaan akkas nu homaan qabnu nu kawaa qabaachuu dandeenyu yoomi hidhaa kana xumurree bishaan gaaf itti guunne negotiation humni negotiationii kenna ol ka'a. Balance goon. Historically Egypt oongodha laga Abbayyaa. Lake Victoria ka'ee hanga Mediterranean Sea kan jiru dheerina kiiloomeetirii 6,650 ka control godhu Egypt. Nuyi miti. Uganda miti. Burundi fi Tanzania miti. Isaantu control godha. Har'a Itoophiyaan ijjannoo gootummaa qabu guddaa kana fudhattee giddibii kana yoo ijaarte zeen negotiate godhuudhaaf humna qaban. Ani bishaan laga kana keessa jiru gadi lakkifnuu hundi isaa bishaan laga keessa hin goggogsinaa gadi yaa Abbayyaa kana gadi kan jiru goggogsinee
isaan dheebuudhaan beelan isaan fidna ka jedhu jennoon qabu. Addunyaan ni fudhatu waliigalteen bishaan addunyaadhaa transboundary river ka jedhamu waliigalteetu jira. Naannoo kanatti fudhataman qabu. Nu qofaa miti Euphrates and Tigris lagoonni jedhaman Turkii ka'anii Siiriyaa, Iraaq kana hunda drain godhanii Gulf of Hormuz gala. Kun biyya sadiitu itti fayyadama. Laga Daaniub jedhamu Jarmanii irraa ka'ee Ukraine keessatti dabree Black Sea gala. Kun hundi isaa biyyoota 10 ol drain godha. Waliigaltee qaban, komishinii waliinii qaban. Lolli achirratti ka'uun argitu. Misooma gugurdaatu akkanatti lagoota kana irratti adeemsifamu. Laga Raayin jedhamu keessatti Neezerlaandii, Jarmanii, Switzerland, France kun hundi isaanii laga Raayin irratti misooma waliinii irratti hojjetu. Waliigalteedha. So waliigaltee kanatti waggaa 10 ol Itoophiyaan Ijiptiin kan durii san kan Ingiliziin isinii kennite san gallakkisaati waliigaltee haarawaa seennu jechuudhaan yaaliin guddaan godhamee jira. Ijipti diddee jirti. Ijipti erga diddee Ijipti gara negotiation teebiliititti ka dhugaatitti Itoophiyaan illee dhugaa qabdi, Uganda illee dhugaa qabdi, South Sudan illee mirga qabdi kan jedhu kanatti dhuftee isii fiduudhaaf layni hidha Abbayyaa hidhaan laga Abbayyaati irratti ijaaramu kun qulfii guddaa. Isatu iyyuu hidha, isatu hiika. Gaafa san Ijipti odoon jaalanne negotiation irratti dhufti. Malee Ijiptiin Aswaan daam hin goggogsinaa, ummanni Masrii beelan haa dhumu, ummanni Masrii dheebuun haa dhumu ka jedhu hin qabu. Lagni Abbayyaa akkasii miti. Hidhaan kun gaafa jalqabamus akkanaa miti, ammallee akkanaa miti. Wanni kun inhumaanidha. Hin dandeenyus addunyaallee nutti hin dhiiftullee nullee mooraalillee sirriidha miti. Maaliif bineensi amma ati laga xixiqqoo irratti yoggaa bishaan hojjannu dur bishaan cuftee oorruu qonnaan bulaatitti garagalchita. Laga tana keessa gangadiyaa waraabessi wanni inni dhugu allaattii wanni inni dhugdu bineensi bosonaa hilleettii haa ta'u wannuma ta'e haa ta'u jeedalli haa ta'u kun hundi bishaan kana dhuga. Even for animals bishaan gadi dhiifta. Riparian right jedhama. Riparian right olis hin jira. Downstream userii keessallee warra gadii keessatti illee hin jira. Nama dhiisii jechuudha. So kana rakkoon kanaa miti. Rakkooni anatu olaantummaa qaba. Waan an jedhe hojjedhaa, waan an jedhe fudhadhaa jedhuudhaan siyaasaa biyyattii micciiruudhaan biyyattiin akka isiin stable hin taane godhuudhaan stability biyyattii keessodha. Ani waraanni open ta'e open conflictiin ka'a jedhee yaadu open conflictiin yoo ka'e lola guddaa ta'a waan taphaallee hin ta'u jedhee yaada. Garuu waan ka'us natti hin fakkaatu. Kan ta'u maal inni biyya keessatti instabilitiin akka uumamu godhu. Maaliifii qaawwa baay'ee qabna. Qaawwa nu uumne. Qaawwa lammiileen biyya tanaa ufitti uumnetu jira. Qaawwa kana bal'isan isaan gaafsan. So qaawwa kana gara amantiitiin cufuu qabna. Olaantummaa amantii tokko amma fakkeenyaaf Itoophiyaa Gibsi Itoophiyaa Musliimochi ተጠቅማ ምናምን jedhee gaazexaan biyyatti yoggaa barreessu it's an insult to Ethiopian Muslims. It's ridiculous. Ndi nu Arabaa miti. Ani Muslim. An Oromo. An African. I'm proud Oromo. I'm proud Africa. I'm not Arab. Arabni rakkoo qaba jechuudha. Arabni akkuma nama gurraacha, akkuma nama adii, akkuma nama keelloodha. Sanyii namaati. Garuu wanni walitti nu fidu hin jiru. Inde ani fakkeenya siikaa Saawudii Arabiyaa fi Joordaan wal dhabdee qabu bishaan irratti. Eessa? Sanuu bishaan lafa gubbaa yaa'u miti. Bishaan lafa jara underground oduma dubbannu akkuma laga gubbaa kana bishaan lafa jalallee jira ka walitti nuti. Amma uummanni argaa hin jiru malee bishaan baay'ee laga Abbayyaatii ol ta'etu underground gara Suudaan yaa'a keenya. Akwifariidhaan. Ground water hydrologyidhaan jira. Amma Joordaanii fi Saawudii Arabiyaatti yoo si deebi'e Joordaanii fi Saawudii Arabiyaan Araba, Islaama, inumaa'u Hashemite kingdom jedhaman. Hashemite kingdom Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wajjin firooma warra qaban warri Malik Abdallaa kun firooma dhiigaa warra qaban inumaa'u mana masjidota Makkaa fi Madiinaa nutuyyuu bulchuu qaballee ka jedhus jira. Yet
national interestiin isaanii tokko waan hin ta'iniif bishaan irra wal dhabdeetu jira. Bishaan lafa jalaati irratti Joordaan dhaqxee daangaa ofii keessatti akwiifarii sanitti boolla qottee bishaan baasuu hin dandeettu odoo Suudiin hin beekne. Suudiilleen akkas godhuu hin dandeettu odoo Joordaan hin beekne. National interests are completely different and independent of religion. Amantiirrallee independent. Maaliif an biyya kiyya, biyyootiya, lafa tiyya, ummata kiyya. Ummata saayikolojiin isallee dhaloonni kiyyallee dhiini kiyyallee lafeen tiyyas walitti ijjatte inni akka hiyyoomu godhee Masriin waan araba taateef ani yookiin islaama waan taateef ani immoo waan islaama ta'eef even Suudaanii fi dadhabbii kenna malee Suudaanii fi Ijiptuyyuu waliin galan. There are lots of differences between them. So islaamni Itoophiyaa akkam ta'eetiin Masriidhaaf gargaara. Maal jechuudha? Kuni salphinaadha. Kun salphinaadha warri akkana barreessuu fi akkana yaadu Itoophiyaa ka dadhabsiisu ilaalchota akkanaati. Itoophiyaa ka dadhabsiisu mirga dhala namaa kabajuu dhabuudha. Itoophiyaa ka dadhabsiisu keessoo keenyatti hiyyummaa injifachuu dadhabuudha. Itoophiyaa ka dadhabsiisu namni hunduu hin galchaani. Akkuma ana galchu sillee galchaani. Akkuma isas galchu isillee galchaani. Dhimma isa dhimma kenna dhimma dhuunfaatii miti. Dhimma garee tokkooti miti. Dhimma riijinii tokkooti miti. Kan jedhu kun disarm ta'uu qaba sammuu namootaa keessaa. An abbaa lafaatii, an abbaa biyyaatii, biyyi kun kiyya wanni jedhamu. Biyyi kun kan keenya hundaati. Abbaadhaan hundi kennayyuu. Abbummaa kana tokkorraa mulqitee tokkotti yoo badhaasuu barbaadde biyya diigaa jiru. Qaawuu akkanaa kanatti diinni Masrii waan taateef qofaa miti. Biyyi birallee itti fayyadamuu danda'a. Biyyi Masriidhaa gadi dadhabduu taatellee kanatti fayyadamtee nu miidhuu dandeetti. So kanaafuu rakkoo keessoo keenyaa kana solve goone namni tasgabbiidhaan yaade waa'ee biyya isaa yaade waan isa galchuu irratti genuine waan ta'e dhiyeeffate eessayyuu waliin geessinu. So kuni dogongoraa kan jedhudha malee ani wanni kun wanna nama hunda galchuu wanna namni kanaafuu xumura irratti si jechuu barbaadu Prime Minister Abiy ijjannoo Mallas fudhatee ol cimaa kan ta'e critical. Mallas foundationii daamii kanaa kaa'ee jira. It's a political move. It's a military move at the same time. Regional strategic military move godhe. Baay'ee waan guddaadha ka hojjete. Mallas rakkoon qabu jechuu kiyyaa namni kamiyyuu rakkoo irraa kabilisa ta'e hin jiru. Waa baay'eetu jira. Waa baay'ee dubbachuu dandeenya waan Abbayyaa irratti Minilikii walitti qabatee wanni deemaa jiru waa baay'eetu jira. Minilikiin nama maal jedhama afaan Oromootiin hoolii goote. Kaan immootu ka Abbayyaan ijaaree dhiyeessu immoo waan inni Tigree ta'eef qofa shayxaana gootee kaasuu hin dandeettu. You can't. Baalaansir ta'uu qabna. Jecha ijoolleetii fi jecha namoota hubannaa walii galaa hin qabneen biyya diiguun nurra hin jiraatu. Afaan keenya adaba qabachuu qaba. Jechi gandatti dubbannu naashinaal ajandaa irratti ol dhufee biyya baxabbaxuuf biyya addaan diiguun isarra hin jiraatu. So Abiyyi asirratti ijjannoo cimaa fudhate bishaan laga kana keessatti yoo qabate qof strategically gaafa san laga Abbayyaa harka Itoophiyaa harka mirgaa keessa seena. Otherwise homaa warkaan qabnu homa tokko. Tole amma dhimma kanaan wal qabatee amma egaa akkuma isin sirra deddeebiidhaan kaasaa turtanii dhimmi ijaarsa hidha laga Abbayyaa dhimma qaama aangoo irra jiru yookaan giree aangoo irra jiru yookaan kan qaama tokko qofa godhanii ilaaluun hin danda'amu. Keesha lammiilee biyyattii tokkoon isee waan seenidha. Darbee amantaa tokkotti garee tokkotti qabanii ilaaluunis waan danda'amu hundumtuu abbaadha silaa kan ta'uu qabu. Haa ta'uti egaa dhimmoonni hidha kanaan wal qabatanii murtaa'an yookaan ejjennoowwan qabatamanis bifa sana qabachuu maluu turan jedheetanii kan inni yaadu. Yeroo baay'ee garuu qaamumti aangoo irra jiru yookaan qaamni bulchiinsa biyyattii harkaa qabu akkuma barbaade wayita murteessu faatu mul'ata. Dhimma kanarrattis dhimma guddaa dhimma
biyyaa ta'e kanarratti. Adeemsi anatu si beekan hawaasa biyyattii irratti itti fufiinsaan raawwatamaa jiru kun jechuun amma dhimma kanarratti yaadni hawaasaan dhagaamne ejjennoon hawaasaa maali jedhame yeroo yerootti hawaasni dhimma kanarratti mariisifame wayita murtoo irra ga'amu hin mul'atu. Akkanumaan gaafa barbaadan karra ofii bananii giddu seentummaa qaama biraatiifis dhimma kana banaa gochuun ni mul'ata. Darbee dhimma bishaan hidhuu bishaan kuusuu eegaluu kanas gaafa barbaadan adoolessarraa eegala jedhu gaafa barbaadan immoo ejjennoo laafaa mul'isu dhimma kanarratti. Adeemsi anatu sii beekaa kun sirriidha dhimmoota gurguddoo akkasii irratti sin maal jettu? Projektii gugurdaa kana dhiisiti waanuma projektii xixiqqoo eeriyaa tokko keessatti godina tokko keessatti aanaa tokko keessatti hojjennu irratti ummata naannoo sanii odoo hin mariisifne people's participation jenna hirmaannaa ummataa jedhama. Konsensasiin fudhatamuu qabaa, namni ajandaa qabaa, yaada qabaa, hin beekaa lafa san hin beekaa, waa hunda beeka. So yookiin mormii lafaattu jira san rakkoolee achi jiru rakkoo hawaasummaa san odoon hiikne projektii tokko jallisii haa ta'uu, elektirisiitii haa ta'uu, karaa asiin baasuu haa ta'uu waan adda addaa kan ijaaruu hin dandeessu. Maalayyaa laga Abbayyaa. Laga Abbayyaa wanta ga'u wanna guddaa kan ammoo ummanni hirmaachuu qaba. Ummanni beeksisni gugurdaan irratti hojjetamuu qaba. Sosochiin gugurdaan irratti hojjetamuu qaba. Mariin gugurdaan bakka hundattuu irratti mari'atamuu qaba. Attitude hundaa ol attitude media houses FM radio irraa jalqabee approachin miidiyaadhaa akkaataan inni itti dubbatu akkaataan namni issue kana itti handle godhu akka itti address godhan yoo laaltu aanu fi kiyyaa irraa gammachuun qabu. Ajandaa gama tokko godhamee ajandaa nama tokko godhamee ajandaa yookiin qaama mootummaa yeroo adda addaatti mootummaarra jiru mootummaa Abiyyi qofa odoon taane ka saniin durallee ka booda dhufullee yoo ka dhufu taate ka kamiiyyuutii miti ka ummata guutuuti. Nu bar life spaniin paartiin tokko biyya bulchuudha baay'ee gabaabaadha. Baay'ee yoo guddate EPRDF waggaa 27 ture baay'ee ture jira dictatorship'itti deemee jira. Ifa biyyi jeeqamtee biyyi gara diigamaatti geette. Biyyi dimokiraatik gaafa taate life spaniin paartii tokko bar waggaa 5 maximum waggaa 10 yoo elekshinii gizee lamaa ta'e. Kanuma haganuma ka deemuuf kanaaf biyyi tun garanatti deemuu qabdi. Maaliif we can't afford dictatorship. Biyya diiga waan ta'eef mormii kaasa waan ta'eef. No matter how holy your program is haguma feete sagantaan ati qabdu baay'ee jaalatamaa maanta ummatatu murteessa. Power belongs to the people. So kanaafu ummanni waggaa 5 sagalee isaa dhageessifachuu qaba. So kanaafu nuti ummata mariisisuun dirqama. Hirmaannan ummata democratic illee abbaan biyyummallee ummatatti dhagama. Waan kiyyaa jedhee akkuma maallaqa baasisan bakkee tokko tokko yeroo maallaqa baasan san yaadadha lakki jaalalan qabnu mootummaan humnaan coercion xiqqoo gadi qabaatumaan akkanuma goggodheetumaan susukkuumeen nurraa fuudha ka jedhu kun inuma jijjira. Hojjetaa keessayyuu tureera na yaadadha anis kafaleera hanga ta'e. So kuni jaalalaan akka ummanni waan kana godhu bar odoo lolli ka'e biyya tanatti ilmaan qonnaan bulaa yeroo baay'ee ilmaan qonnaan bulaati. Biiraawi Wuttidirinnaa Mangistuudha kan deeme ilma naggaadetii miti bal'inaan ka deeme. Ilma nama magaalatii miti bal'inaan ka deeme. 90% ilma qonnaan bulaati baadiyyaadha. So gaafa rakkoon si qunnamtu deemtee ummatatti fiida beekte. Amma immoo gaafa dubbii kana si harka jirtu wanni hundi si harka jiru yoo ummata hin mariisifne yoo ummanni abbaa ittiin taane yoo ummanni jaalalaan onnee isaatirraa kaasee itti walii hin galle gaarii hin ta'u. So kanaafu dhimmi ka paartii taayitarra jiruu qofaa miti. Dhimmi ka paartilee siyaasaa hunda ka mormitootas dabalatee qofa miti. Dhimmi ka amantii tokko qofa miti. Kanafaa gadi jabeessee dubbachuun barbaada. Really. So amantiin hundi gammoojjii horsiisee bulaa hundi feer Abbayyaa irratti isa galcha.
akkuma namni Dabra Maarqos waa'ee ferfer oiliin yoo boba'aan achiin bahe ferfer dhimma kiyyaa lafa tiyyaa shaambal Afawarqi achitti du'ee jedhee dubbatutti right warri amma ferfer jiru sun immoo daangaa funyaan riijinii Somaalee san hin beektamiti akkana jecha achii kaasee hanga laga Abbayyaa irratti Baniishaangul keessatti bakkee amma hidhaan itti ijaaramu san isa galcha. So everybody is a stakeholder. That's what I call national agenda and national consensus. Consensusii kana uumuu danda'uu qabna. Miidiyaan positively karaa kanaan promote godhuu qaba. Ufii itti ufaansee tokko achi irraa dhiibee kan godhamu kun ilaalchi kun sirraa'uu qaba jedhee tanama. Tole marii keenya gara xumuraatti fidaatan jira. Xumura irratti kan isin gaafadhu. Dhimmi kun dhimma national agendaadha, dhimma biyyaati, dhimma hawaasa biyyattii hundaati Oromoo dabalatee. National interest yookaan faayidaa biyyoolessaa dhimma kanaan wal qabatee jiru kabachiisuu irratti yoo of duuba deebi'e mootummaan kun uummanni maal gochuu qaba jechuu keessumaa Oromoo irraa maal ta'e? Tokkoffaa of duubatti deebi'uun qabu is going to be grave mistake. Baay'ee dogongora guddaa ta'a. Lammaffaa lolli biyya keessatti ka'a jedhee yaadaan. Maaliifii wanni kun dhaabboleen adda addaa, dhaabboleen siyaasaa adda addaa, paartileen siyaasaa adda addaa ejjennoo adda addaa qabu, ejjennoo garaagaraa qabu. Haa ta'u malee hidhaa laga Abbayyaa ilaalchisee barbaachisummaa isaati irratti mormii guddaa ka qabanaan openly hin dhageen hanga ammaatitti gurra kiyyaa wanni dhaga'een jiru. So kanaaf deemee mootummaa fi paartilee siyaasaa jidduttis mootummaa fi garee adda addaa jidduttis rakkoon hin ka'a jedheetii yaada. So lagni Abbayyaa national consensus bakkee itti biildu koonu bakkee tokkummaa keenya itti ijaarru malee bakkee itti addaan diigamnu ta'uu hin qabu. Wanni addaan nu diigu hin jiru. Elektirisiitiin Baniishaangul riijinii Baniishaangul keessa jira daamiin kuni achitti oomishnu firfirii sin dhaqqaba, Mooyyaalee sin dhaqqaba, Arbaa Minci, Koonsoo dhaqqaba, nama hunda Maqalee bakka hunda dhaqqaba. Kenna jechuudha. It's ours. Kanama hundaati jechuudha. Industrializationii biyyattii saffisiisa. So kana waan ta'eefi kanarratti mootummaan akka ebootti spearhead ta'ee qara eboo san ta'ee fuulduratti deemuu qaba. Duubatti deebi'uun isarra hin jiraatu. Yoo daamii kana ijaarsisuu qofa odoo hin ta'in bishaan itti guuchisisee har'a tarkaanfii fudhate mootummaan Abiyyi mootummaa injifataa ta'a. Yoo duubatti ka deebi'u taate mootummaan Abiyyi rakkoo ofirratti uuma ka jedhuun qabaan. Gara kiyyaan I don't advise the later. Ka lammaffaa san በፍጹም እንጎርሱን ሲሪስ ነጥን ፈካቱ ናሽናል አጀንዳ ኮምፕሮማይዚንግ ጎን there is no diplomacy to compromise national agenda. Diplomacyን nu negotiating table kanarratti gamni kenna salpho barcuma laaftuu irratti kun barcuma soofaati irra taa'ee ka olaantummaa argatee nu wajjin haasa'u ta'uun qabu. Ummata Ijiptii bishaan dheebessuun barbaadu. Ummata Ijiptii beelessuun barbaadu. Ummata Suudaan wajjin atakaaroo seenuun barbaadu. At the same time mirga biyyituun qabdu dabarsinee eenyufuyyuu kennuu nurra hin jiraatu. Ejjannoon pirinsipiliin irratti laga Abbayyaatti irratti ittiin dhiyaannu kana ta'uu qaba. Bishaan kana ijaarreetu naashinaal ajandaa kana irratti walii galleet keessoo kenna rakkoon keessoo kennallee hiikkatadde. Garuu bishaan kana irratti duruyyuu rakkoo gugurdaa jira. Bishaan kana yoo hin guutini rakkoon kun bal'achaa caalmaan gugurdataa babal'ataa deema jedheetii yaada. Tole pirezidaantii duraanii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Juneeddiin Saaddoo asitti argamtanii waan jiru dhimma laga Abbayyaadhaan wal qabatee wannoo keessan waan nu qooddaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaan isin. Galatoomatillee. Daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork egaa dhimma hidha laga Abbayyaatiin wal qabatee jiru irratti turtiin obbo Juneeddiin Saaddoo liinee goone asuma irratti kan goolamnu ta'a. Ani Hidhuun Ingidaati gama ogummaa kaameraaf teeknikaatiin kan nu waliin ture iddoo isaa qajeelaa nagaa ta'a.